Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenyaa jira jirtu baga nagaa fayyaa taatan. An nagaa kooti galata Waaqayyoo isin hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa maarree har'as qophii xiqqoo takka yookaan haasaa xiqqoo takka jechuudha. Xiqqoodha qabadhe isin dhufee jira. Innis maal seetan akkuma suura irratti argitan kana daa'ima kana jechuudha. Dahanii gatan jechuudha. Kun dhabee rakkatama seena ta'ee yaa rabbi nuuf kenni jedhee galgalaa ganama uumaa isaa waqasa. Kun immoo akkanumaan yaaduma dahee yaaduma dhalanii gatuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee wanta nama gaddisiisu dhaloonni garam akka deemaa jiru. Egaa Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Dhugaa dubbachuuf kun wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Shamarran keenya amma bakki kun bakki itti ta'ee biyya Arabaa osoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti Adaamaatti jechuudha. Akkuma tasaa yeroo Facebook irra deemu namni sun nama gargaaruudhaan beekama. Facebook isaa jalatti yeroon argu namni kun daa'imni kun gatamee namni kun immoo poostii godhe jechuudha. Argeetu jechuudha. Egaa dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa. Dhaloonni amma baay'ee jaanjee baay'ee jaanjofne waan hojjennu hin beeknu wanta nurraa bareedusii wanta nurraa bushaa'usi hundumaayyuu of argaa hin jirru jechuudha. Egaa kan nama qajeelchu rabbiidha. Rabbi nu haa qajeelchu, uumaan keenya nu haa qajeelchu. Kan biyya keessa jirus akkuma jirutti waan isarraan eeggamne waan nurraan eeggamne hojjechaa jirra. Warri immoo biyyaa baanes immoo wantoota biyyaa baane gannee dagannee irraanfannee yeroo itti nuti jireenya keenya wallaallee jechuudha. Yeroon kun keessi dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa. Inni biraa asitti biyya namaa kana keessatti ijoolleen dhufanii heerumanii namoota biraa warroota lammii keenya hin taane warroota lammii keenyas ta'an heerumanii yeroo baay'ee daa'ima isaanii yookaan osoo hin heeruminis kan dahanii qoshaashaa yookaan immoo isa xuraawoo garaagaraa itti gatan bakka san keessatti kan gatan hedduu isaaniitu jira. Kanarraa hoo of eegne maal rakkoo qaba? Jalqaba osoo hin ta'in wanti nuti gochuu qabnu maali? Eessa gahuu barbaanna? Bakki nu gahuu barbaannu kamidha? Maaliif biyyaa baane akkamitti yoo jiraanne of jijjiiruu dandeenya? Warri biyya keessa jirus immoo haga haadha ta'utti fakkeenyaaf haadhummaa haga guututti wanti narraa eegamu maali? Yeroo dargaggummaa kootiitti jedhee hin yaadnu jechuudha. Kan kana nurraan gahaa jiru isa yaaduu dhabuurra keenya kan ka'e wantoota boruu nutti dhufan tilmaamuu dhabuu keenyarraa jechuudha. Fedhii har'aa yookaan fedhii daqiiqaa shaniitiif jennee wantoota garaagaraa fedhii foonii keenyaa daqiiqaa shanii yookaan sekendii takka keessatti ammuma wanta raawwatamee ammuma darbuu jennee jireenya keenya boruu balleessina jechuudha. Egaa namni kun nama dhalatee jira. Kan uume waan uumeef qaba hundumaa jechuudha. Egaa abbaa malee isaa dhalattu abbaa isaa qabaattu waan uumeef qaba jechuudha. Waan uume garaa haadha isaa keessaa baaseef qaba. Egaa ishiinis gattu namni biraa fuudhee guddachuun isaa hin hafu jechuudha. Daa'imni kun dhugumatti waan baay'ee nama gaddisiisu. Akkamitti ji'a 9 garaatti baattee deessee kaatee gatti kan jedhu gaafii natti ta'ee kana jala Waaqayyoon nu haa oolchu jechuudha. Kana jala Waaqayyoon nu haa oolchu. Jalqabuma immoo sammuu waan tokko itti yaadnu sammuu boruuf itti yaadnu sammuu amma daqiiqa kanatti waan raawwatamu qofa osoo ilaaluu hin taane sammuu gullanatti sa'aatii tokkoon booda maaltu na mudata akkamitti yoon deemen jireenya koo boruu jiraadha jennee akkuma dura isiniin jedhe yaadutu nurra jiraata jechuudha. Egaa ani beektu ta'ee yookaan immoo wanta tokko beekee yookaan immoo ani qulqulluu ta'eeti nama kan waan kana haasaa jiru osoo hin ta'in bannee jirra. Dhugaa dubbachuuf yoo dubbanne bannee jirra. Egaa of haa laallu jechuu barbaade tan of haa laallu. Amma daa'imni kun maaliif kan gatame yoo jennee gaafanne ta'e tariitii kan ishii deesse sun abbaa dhabnaan qaanoftee gatuu dandeessitaa. Tasa karaa irratti waa mudatee daa'ima kana ulfaa'uu dandeessitaa. Akkasumas immoo jaalattee sababni jaalalaa kunis baay'ee ulfaataadha. Haala saniinis ta'uu danda'a hin beekamu. Garuuti immoo maalan hojjechaa jira? Ji'a 9 garaatti baadheen jira.
karaa fedheenis haa ta'u anillee yoo hin barbaadin haadha ta'een jira jechuutu barbaachisaadha jechuudha. Karaa kamiinuu haa ta'u karaa karuma hin barbaachisneen illee haa ta'u kan nama kana uume kan daa'ima kana kenne waaqayyo ta'uu isaa dagachuu hin qabdu jechuudha. Maaliif ani hin barbaanne garuu erga fedha waaqaa naaf ta'e naaf haa guddatu jechuu qabdi turte haati daa'ima kana. Abbaa sirraa dhabdu, abbaan ishiitis isa kaadu, abbaan daa'imaatis yoo isa kaadee ta'e rakkoo garagaraati jira yoo ta'e rakkoo san hunda daa'ima kana wajjin dabarsuu qabdi turte. Rakkoo kana hunda daa'ima kana wajjin gaafa dabarsite cubbuu ishiin hojjette hundumtuyyuu irraa dhiqamuu danda'a jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa rakkina argu, gaafa gadadoo argu, gaafa wanta hunda argu rakkoo kana keessa gaafa ba'e ani bar kaleessa akkasiin ture, kaleessa akkanittiin daa'ima koo wajjin jibbamaa ture, akkanattiin akkana ta'aa ture. Kanaafuu har'a immoo darbee as ga'een jira jedhee jireenya isaa kaleessa sanittiin ittiin yaadata jechuudha. Warra hoo maalii yaadattame? Haati daa'ima kana gatte maaliin jireenya kee yaadatta? Wanti ati jireenya keetti ni yaadattu ani bar akkanattiin gaafa san ulfaa'ee jennaan dahee daa'ima karaa irratti baasee gatee jettee itti of yaadattamu akkamitti of yaadatta? Kun anaaf gaafii kooti jechuudha. Osoo guddiste ta'ee barabbaan kee yookaan immoo gaafa daa'imni kun guddate kaa guddachuun isaa nafu barabbaan kee kanaafan amma akkana rakkoo keessa darbeessi guddise jettee rakkina kee gaafa itti himte daa'imni kun guddachuun isaa hin hafu karaarraa argamtee jechuun namni guddise kun hin hafu jechuudha. Ittimoo gaafa san immooyyuu maal jedha haati koo na deessee na gatte. Akkamitti haati nama deessee nama gatte? Wantoota jibbaa hin taane sammuu isaatitti uumamaa guddataa jechuudha. Haati kiyya yaada ishiin na deesse malee haadha kiyya hin beeku. Haati kiyya warra na guddisee jedha jechuudha. Warroonni akkanatti jireenya keessan jireenya boruu balleessitan uumadhaanis wallolluu yeroo baay'ee jireenyuma xiqqishuu addunyaa kanarra jiraannuuf jennee wantoota hin taane hojjenna. Mee dhaabbannee of haa laallu jechuudha. Dhaabbanneetuma osoo of laallee maal ta'a? Maaliif karaa irratti gatama? Namni maaliif namaan kennamne har'a tikseenuu dhabamee jira jechuudha. Baadiyyaa keessaa fakkeenyaaf amma yoo fudhanne baadiyyaa tikseen hin argamu jechuudha. Tikseen argamu, namni horii eeguu hin argamu. Wantoonni amma daa'imni kun gaafa guddate waggaa shan uyyuun guutu waggaa 2 gaafa guute ergamuu jammaraa nama bira haasa'uu dubbachuu jalqabaa bohaartii namaaf ta'a jechuudha. Kanaaf haasaallee baay'isuu hin barbaadu. Nagaan naa turaa. Wantoonni akkanaa kun baay'atee jira keessattuu shamarran keenya irratti warroonni biyya ormaa jirrus jechuudha. Of eeggannoo guddaadhaan jiraachuu qabna. Haga biyya namaa kana keessa jiraannu maal hojjechuun qabaa, maaltu narraa eegama jechuu qabna. Akkasuma warri biyya keessa jirus osoo barachuuttis ta'uu danda'a. Wantoonni biraa sammuu keessan keessa dhufuu hin qabu. Barumsa taanaan barumsaadha. Immootu yoo immoo kara haadhummaa yookaan kara gaa'ilaatti gaafa seentan ilmoo keessa akka deessanii guddifattan jechuudha. Asirratti namni tokko beekaa qulqulluu ta'e kan nama gorsaa miti. Garuu waan nama tuffatamarra taa'ee nama barsiisa. Akkuma jedhan abbootiin keenya yeroo baay'ee yeroo nu gorsan akkasiidha. Kanaafuu ani beekee osoo hin ta'in waan hin dubbadhu naan jedhe keessi koo natti himeedha jechuudha malee ani namoota kanaa ol yaadee miti jechuudha. Rakkoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Rakkina san dabarsuu dadhabuurraa kan ka'e murtoo akkanaa kana murteessuu danda'u. Dhiifama naa godhaa yeroon dogoggore isiniin jecha. Chaanaalii keenya immoo sabiskiraayib gochuudhaan gorsoota garaagaraa dhaggeeffadhaa. Chaanaaliin kun chaanaalii keessan jechuudha. Guddifachuu hin dagatinaa. Koomentii nuuf barreessuu, yaada qeeqa qabdan nuuf barreessuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.